يا دامي جونت انت لورموتي كما قالتني قرا قبدي جارسي اسي فودا دا افبرغي ساجي ايغا نبرا دفته بودا سلكي شوفته اسي جلا اللي سلكي خاصو دي بلتي يعني سنجان صافية والرئيسات بيجان ولا برقات اوكي جارس خيرين انغا اما ما نخرج افتو تتنا ونجي مولك قبدن جچو نقول كمنا غاز نفيدي كسبت من جوالا تفتح ايوه بودو كده كسني على في نفيدي سيفين غربي أما يكسرنا كرجلة المولين تجام تناجيله خنمون تبيهو أكسرنا كرجلة ونمبر نما تنتاو كده واني دبون كبو كنو باتي سجل خيسان جرا ايوه كسبت كنو تربيتين mana nama tahu juga وانا ابتدأت توني قبل ماما perawatan kamu anka inni amma mishwaartichi mana kana akka sifidu qagoda isa mona wabirat isaga nama awal teheti akasatti nama abbe qodi nafide nama sanitille garagale turange sagieni nama saninille mbe huje akasatti amono dakko jobdu kasangira inni Ayii caraa shamaran keenya biyya Arabaa. Ulfeessee hurufatti gatee biraa bade. Waan baay'ee garaa nama nyaatu, waan baay'ee nama gaddisiisu. Hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Maali carraan keenya garuu? Warroonni dhiiras nutti taphatanii, nu attaalanii waan hedduu nu godhanii laataniif har'a hurufatti nu gatan jechuudha. Mucayyoon kun akkuma agartan waggaa 2 kan isa wajjin jiraachaa jirti. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu anobboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isiniin jecha egaa hordoftoota koo isinis baga nagaa taatanii baga naa jiraattan isiniin jecha egaa hordoftoota koo warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo waan akkuma viidiyoo jalqabarratti agartanitti obboleettii keenya tokko Saudi Arabiyaa keessatti mucaan tokko si fuudha jedhee raatee baasatee waggaa 2 waliin jiraachaa turanii akkasuma immoo waan an qabu hunda isatti affixadhee jettee jirti. Akkasuma immoo ulfeessee jechuudha. Ulfeessee ulfa ji'a 9 jechaa jirti. Isa irra godhee raawwateetii biraa badee jechuudha. Ani baay'ee nama azaansana. Shamarri keenyallee gisee tokko hin eeganii akkasuma immoo dhiironni keenyallee sobanii waan hin taane jedhanii fedhuma fooniitiif jecha waan hin taane shamara irratti raawwatu jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa obboloota koo dhugaa waaqaa jibbachuudhaaf. Amma obboleettiin kun waan ittiin da'uun qabu biyya Oromaa keessatti rakkachaa jira jechaa jirti. Na gargaaraa jechaa jirti uummata Oromooti. Ani gisee tokko yoo laalee jedhu sila Oromoon kun madhirsaniitii irrattis gargaaraa kan deessis kan immoo taatisuma gargaaraa dhugaa rabbii jibbachuudhaaf. Waan illee nagaan ishee hiiku waaqayyo nagaan ishee hiiku dhugaa hedduu takka garaallee na nyaatte tokkoffaa immoo wanta isheen badde hin dogongortee har'a isheen kan baateef kaayyoon ishee dalagachuudha. Kaayyoon nuti tokkoffaa numa shamarran kanatu balleessa. Kaayyoon qabnu karoora hin qabnu waan baaneef hin beeknu. Ani kan na ajaa'ibu ijoollee nallee dhiiba mallee naa godha warroon asitti heerumtan kun baatanii jechuudha. Warra asitti heerumtan jechuudha. Ani keessan jiru garuu ana keessan hambisaatiin asitti heerumne waan ta'eef. Heerumuus asitti heerumuus kaayyoon qabu heerumuufis asitti kaayyoota akkasiin qabus hin heerumne sammallee waaqaaf galannaa ta'u maaliif ani kaayyoon qaba karooran qaba waan ta'eef heeruma yoo ta'e biyyatti dinnee dhufne waan ta'eef isa dheessa barumsa keenya gannee har'a biyya Oromaa kushiina Arabaa keessatti dugdi nu cita jechuudha. Kanaaf ani kanan jedhu shamarran keenya yeroo baatasani dhiira dhabdanii baatammoo heerumuu baatammoo hojjalagattanii of jijjiirtanii maatii keessan jijjiiruu baatan. Kuni anaaf gaafidha yeroo hundumaayyuu bakki kun jechuudha. Si jammar ati akkamitti dhiira tokko ergdooni kaa walirraa hin godhatin osoo keessattuu inni kumaayyuu yoon godhadhe maal gochaa bakka sanii isa bira dhaxxa. Atis bakka dalagaa keetii taa'e innis bakka dalagaa ofii haa taa'u. Yooma namni illee waliin wal kaa'imate bakka dalagaa teessanii dalagattanii galtanii waliif fuutanii maatii fuutis heerumtis gaddis gammachuunis biyya ofii keessatti bareeda. Har'atu nama qilleensa irratti haftee eenyu xishii gargaara. Hundi isaaniitu as baanii ofii isaaniitti akka fedhan yeroo keessan akka barbaadan ta'anii har'a gabbaanii raa'atanii sin nama qaanessa dhugaa rabbii dubbachuuf nama qaanessa obbaradhaa keessattuu ijoolleen
ijoolleen haaroo dhuftan ammallee kanarraa hin barattu jedheeti yaada. Namoota irraa walirraa baradhaa. Yeroo baay'ee Dubaay kana keessatti illee hin mul'ata. Saawudii kana keessatti illee sirriitti mul'ata waan akkanaa kun. Garuu walirraa hin baratanii ittuma deemu. Sunis ittuma deemu. Takkas kun akkasitti gisee sakko Saawudii kanatti irratti gatee ilmoo wajjin rakkadha jettee qullaashii waraabee kan godhee booda akkasitti kaatee gara biyyaa ilmoo ishee fudhattee gara biyyaa galtee inni irraa galamee jenna. Oromummaa santu gargaaree galtee jechuudha. Maali akkamitti of kaayyoo baatanii wallaaltan? Maali kan baataniif yoo heerumuu fi mati dalagattanii of jijjiirtanii maatii keessan jijjiirtanii gara biyya keetii galtee heerumuudha seeran. Maaltu kan asitti qilleessa gubaa sammuu nama zoorsu sila fedhuma foonitiif jecha isin jireenya keessan balleessitanii jireenya isa boruu bareedaa jiraattanii har'a yeroo qabdan kana of jalaa qisaasechitanii ilmi namaa mee yeroo warqiidha jetti faranjiin taayimis goldeetti akkasan yeroo itti maa fayyadamuu dadhabdan. Amma tun akkam taatiin jedhame maaltu ishii gargaara rabbii kiyyaa jedhee meenyutu si gargaara obboleettii koo mee waaqayyo si laaffiseetu nama si gargaaru waaqayyo si haa taasisu. Dhugaa hedduu takka garaas nama nyaatti takka takkattis immoo ishumaa balleesse. Maal akkamitti dhiira tokko akkamitti wajjin hin deemti? Kaayyoon qabdu ati maal gochaa isa baatee heerumta? Waggaa lama sanoo waan qabutti waggaa lama isa jinjiraadha jette ka. Inni itti guuree biraa deeme ka fidhii fi fixatee na biraa gaete ka ishee ulfataan biraa deeme ka gatee jechuudha. Ajaa'ibumaa bara. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Dhiifa mallee naa godha. Anis shamara waan narra ga'u baruun beeku. Garuu waaqayyo sammuu keenya nun jijjiirini waaqayyomti sammuu gahaa yoo qabaannee nama yaadu taane waan kanatti hin deemu. Maaliif heerumni illee gaddi illee gammachuun illee biyya keetiin bareeda waan ta'eef. Si jammar immoo biyya ormaatti firiidamii kam qabdaa heerumta. Osoo biyyuma gurguddatte biyya arabaa keessatti firiidamii qabdaa. Oduma biyya wata gurguddatte kan akka Ameerikaa Awurooppaa ta'e eeyyee baatee dalagatta sa'aatiidhaan dalagatta. Nama firiidamii qabu taanan jechuudha. Kun immoo biyya waraqaadhaan qabdu atuu ala jirta atuu immoo daa'ima garaatti baatta. Ajaa'iba kun dhugaa waaqayyo jechuudha. Obboleetti koo waaqayyo nagaa si haa hiiku. Waan hundumaayyuu waaqayyo lama si haa taasisu. Waan biraa waan an jedhuun qabu baay'ee na gaddisiise. Obboloota koo walirraa baradhaa. Adaraa keessa walirraa baradhaa. Adaraa dhiirumaa hin attaalalaminaa. Yeroo meeqa seettame hin attaalalamin dhiirumaa adaraa keessa. Dhiira wanna taate attaalalaminaa. Galii maatii kee biratti heerume. Yoo heeruma fedhii dhiiraa qabaatte ta'e galii keessa as ala baatee dalagdee baddee ala baatee dalagdee badeeta ala bahee dalagadha jettee ofii keetiif lubbuu keetis hin dhabini jireenya keetii irrattis ba'aan ta'in. Iyyummaa keessa seene. Iyyummaa caaltu keessa seenta. Asii galtee maatiin keessi gargaaramoo eessa dhatta? Biyya ormaa kana keessatti eenyu si gargaara? Obboleetti koo baay'ee nama gaddisiisa. Anna hedduu takka nama gaddisiisa. Adaraa obboloota koo walirraa barachaa deemaa. Atis narraa baradhu, anillee sirraa hin baradha. Ani kanaan jedhu nuti miidiyaa fayyadamuu maali afii qoy? Nuti miidiyaa fayyadamuun akkana fi kiyyaa beekutti miidiyaa irraa waan baay'ee baratta. Waan karaa badaa tokkorraa karaa gaarii akka gortu si taasisa miidiyaan. Isin kan barattani namoonni akkanaa kun jana qofa. Namoota guyyaadhaan maal akka oolu biyya keenya ta'e wanti darbu kun maal akka ta'e kan hin beekne jira guyyaadhaan kan hin beekne jira. Kama jana qofaadhaaf moobaayilii kan harkatti qabattee teechuu jira. Kan siruma akkamitti akka fayyadamu miidiyaa hin beekne jira dhugaa rabbi. Maal akkamitti akka miidiyaa fayyadamtan? Facebook irraa maal baratta? Akkasuma YouTube irraa maal baratta? TikTok irraa maal baratta? Miidiyoota garaagaraa irraa maal akka barattan hin beektanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkanatti shawwadamtanii dhiiruma qofaaf jedhamtanii waan tokko hin beektanii karaa akka deemaa jirtanii beektanii kanaaf qileetti baddanii booda kaayyoo keessanii karaatti cabsitanii haftanii jechuudha dhumaa galatti. Kanaaf of baruu qabdan of baraa hanga yoo miti hanga dhiirri sirriitti taphatee sitti gadi guuree jedhu ati maal jala teessa maal kaayyoo baateef hin beektu sammuun kee maal ta'e waggaa lama madadee wajjin jiraattee birrii hojjettee raattee fi har'a kun qileetti si gate kaa. Eessa dhatta daa'ima kana wajjin eessuma dhatta kan ajaa'ibu kanaa bara. Maal obboleewwan koo of hin beektanii of hin bartanii maaliif akka baatan hin beektanii? Kaayyoo baataniif beekuu qabdu. Karoora baataniif beekuu qabdu. Dhiirri tokko dhuguma siin jaaladha siin jedhee tokkotti bayyee siin jedhe biyya abbaasaa nyaattu hin bayin. Hin bayin anuma siin jedhe hin bayin achumatti yoo dhuguma si jaalate ta'e achumatti ni kaasee haa hidhuu achitti hidhadhu taa'e. Achumatti maatii keessi haa beeksisu taa'e. Atis dalagadhu inni isaa dalagatu gaafa galtan wal fuudhaa. Biyya ormaa keessatti malee ta'u
haraaratu nutti jira maalitu nutti jira wanti isin gurgurtan hin beeknu rabbi dhugaa waaqayyo jechuudha wanti isin haasoftan hin beekamu gaafa sagalee keessan dhaggeeffatanii waraabaniituma dhiirri gadi isin lakkisu jechuudha. Dhiirris akkasuma shamarris akkasuma of baruu qabdan ani eenyudha jettee wanna wajjiniin deemuu qabda. Teknooloojii wajjin deemuu qabda. Yeroon akka gisee duraanitti muti atis mirga qabda innis mirga qaba. Teknooloojii waliin deema guyyaa guyyaan akkamitti akka waliin teknooloojiin barachaa deema. Kanaaf walirraa waa barachaa deemaa isiniin jedha obboloota koo. Adaraa keessa walirraa waa baradhaa. Adaraa qileetti hin deeminaa. Qileetti hin caccabinaa. Ijoolleen keenya dhugaa rabbii baay'ee shawwadamaa jirtan. Waaqayyo sinaa eegu dhugaa rabbii. Hedduu garaana nyaatte ammatun akkama maal akka ishiin taatu hin beeku dhugaa. Eenyutu Oromoo hunduma gargaaraa jiran kan ulfaan hunduma gargaaraa Oromoo rakkatee barre. Dhugaa rabbii haadhatu nan dalagadha jetti ani si jammara akkamitti qaarumne miidiyaa irratti gaafa baankaa. Obboleettii koo waaqayyo nagaa lama si haa godhu waan biraan jedhu. Dhugaa waaqayyo nagaa si haa eegu. Kan garaa si laaffise waaqayyo si haa gargaaru. Walirraa baradhaa adaraa dhaamsi kun shamarran biyya Arbaatii fi adaraa keessa walirraa baradhaa hundi keessanuu. Galatooma isiniin jaalladha isiniin kabaja.